Akkam jirtu kabajamtoota dinqisiifattoota koo biyya keessas biyya alas jirtan nagaan isiniif haa baay'atu. An artist Saamsoon Mokonnin Lataan jedhama. Akkuma beektani kanaan dura fiilmoota afaan Oromoo, diraamaa, kilippii adda addaas afaan Amaariffaanis gara fiilmoota 20 ol hojjedheen jira. Amma immoo maarree aartii keenya cimsinee guddisuu fi YouTube chaanaalii mataa koo Saamsoon Mokonnin kan jedhu banadheen jira. Kan isin irraa eegamu Saamsoon Mokonnin isa jedhu kana subscribe gochuun akkasumas like share gochuun isin danda'ama. Asirratti immoo maaltu jira yoo jettanii fiilmoota haaraa hojjechaa jirru. Diraamaa kanaan dura jennees diraamaa haaraa hojjechaa jirrus asirratti ni gadhiisa. Maarii addunyaa irratti afaan keenya guddisuuf gatii barbaaduuf waan nurraa eegamu jechaa jira. Kan isin irraa eegamu garuu waan salphaadha. Saamsoon Mokonnin isa jedhu subscribe gochuudha. Share gochuun isin danda'ama. Aartii qofaa miti. Dookumentaarii asirratti dhiyeessina. Namoota adda addaas asirratti affeerree keessummaa goona. Eenyummoo isiniif haa gaafatamu irrattis immoo atileetota keessaas, artistoota keessaas, hayyoota keessaas kan isin filattaniin asirratti ni dhiyeessina. Kan isin irraa eegamu waan salphaadha. Saamsoon Mokonnin ishee jettu qofaa subscribe gochuudha. Waan viidiyoo gadhiisnu hunduma isaamuu daawwadhaa. Maarii tokko taanee aartii Oromoo guddisnu. Hunda caalaa immoo Rabbi biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Baay'ee isinin jaalladhaa. Horaa bulaa deebama.